Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti hojjetan. Egaa nageenyi keenya bakka jirtan hundattis nuuf qaqqabu. Tolee egaa hordoftoota keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti haala baatirii bilbila keessanii yookiin ammoo dhagaa baatirii bilbila keessanii fayyaa tahuu fi tahuu dhabuu isaa ittiin addaan baafachuu dandeettan isin agarsiisa jechuudha. Yookiin ammoo baatiriin keessan sun sirrii jiraa fi jiraachuu dhabuu isaa ittiin beekuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Kana malees jechuudha meegaahersiin yookiin meegaahersiin baatirii keessan sanii yookiin ammoo meegaa mahamaa baatiriin bilbila keessan sanii hangam akka inni ta'e yookiin ammoo chaarjaa hangamitti akka inni fixuu danda'u yookiin ammoo kwaalitiin isaa hangam akka inni ol aanaa tahes karaa ittiin ilaaluu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Kanneen jalqabaaf warra channel Afrikaa Samsung haaraa ammoo barnoonni keenya tole channel keenya subscribe godhaa, viidiyoo keenya kan daawwattan yoo jaalattan like godhaa, hiriyoottan keessanis qooda gaaffii fedhe qabdan comment irratti nuuf katabaasin jedha. Egaa hordoftoota keenya jechuudha kana ilaaluudhaaf maal gootu siitingii bilbila keessanii irra ni galtu. Erga siitingii bilbila keessanii irra galtanii booda haala kanatti isin barbaachisu jalarraa akkanatti gara oliitti ol harkiftu. Sana booda jechuudha asirratti baatiriin device kee keenya kanatti al tokkoof deebitanii ni cugaaftu. Ammas deebitanii gara akkanatti isiniif banama. Haala kanatti ol buttu. Erga haala kanatti ol buttanii booda jechuudha isa dhumaa kanarratti al tokkoof deebitanii ni cugaaftu. Erga isa dhumaa kanatti haala kanaan cugaaftanii booda asirratti fuula kanarratti argattu jechuudha. Akkanatti ol harkiftanii ilaaltu. Asirratti baatirii bilbila keessanii argattu jechuudha. Yeroo jalqabaa dhuftaniif mallattoon cuquliisni yookiin ammoo halluun raayitiin biluun tun hin argamtu jechuudha. Akkuma isaan kaawwaniitti yookiin ammoo isaan kanneeniitti bilituusa fa'aa USB kanneen fa'aatti jechuudha argamti jechuudha yookiin ammoo daalachootatumaan argamti jechuudha. Erga haala kanatti dhuftanii fuula kana galtanii booda isin maaltu isin jiraata baatirii istaatas kan irratti al tokkoof deebitanii cugaaftu. Haala kanatti fuula kanarratti isin dabarsaa jechuudha. Erga inni fuula kanatti isin dabarse asirratti ni ilaaltu jechuudha. Baatiriin kun amma kiyya kun normaala jedha. Asirrattis ammoo live normal jedha jechuudha. Yookaan ammoo live good jechuu danda'a. Yookiin ammoo live normal jechuu danda'a jechuudha. Live goodis yoo jedhe homaa jechuun rakkinni waan inni qabu hin jiru jechuudha. Live normal jechuunis homaa inni jechuun rakkinni waan inni qabu hin jiru jechuudha. Egaa kan asirratti iddoo kanarratti beektu jechuudha baatiriin keessan normaalaa fi normaala ta'uu dhabuu isaa. Akkasuma jechuudha meegaahersiin baatirii yookiin ammoo dhagaa bilbila keessanii sun hammam akka inni ta'e yookiin ammoo kwaalitiin isaa hangam akka inni guddaa tahe baruudhaaf ammoo asumarra jira kun jechuudha. Kaappaasiitiidha 3,500 jechuudha. Bilbilli kun nooti 10 dha jechuudha. Bilbila nooti 10 dha. Meegaahersiin isaa yookiin ammoo meegaa mahabaa baatiriin isaa 3,500 jechuudha. Kuni irraa gadhaanaa isaati. Bilbiloonni baatiriin isaa isa kanaa gad ta'e yookiin ammoo 3,500 kanaa gad ta'e baatirii isiniif qusachuu hin danda'u yookiin ammoo baatirii san ammatti fixee isin rakkisaa jechuudha. Kanaafuu isin bilbilli yeroo bitattanis jechuudha. Bilbilli isin bitachuu qabdan baatiriin isaa yoo xiqqaate bilbiloota ammaa kana jechuudha. Especially keessumattuu jechuudha bilbila A30 A52 A70 maaliin kunniin jechuudha. Baatiriin isaa baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha jechuudha. Garuu ammoo Note fi S'in Note fi S'in baatiriin isaanis yoo sirritti gaarii ta'uu dhabe kwaalitii bilbila irratti bilbila yeroo fayyadamtan hojjechuu irratti isiniif saffisuu irratti isaan caalu jechuudha. Garuu ammoo amma Note 10 tun jechuudha baatiriin isii 3,500 meegaahersiidha jechuudha. Isin yeroo bilbila bitattan jechuudha sumaan dhaamsin dhaama yeroo bilbila bitattan bilbilli isin bitachuu qabdan yoo baatirii filattan baatiriin bilbila isin filachuu qabdanii meegaahersiin isaa yoo xiqqaate meegaa mahabaa baatiriin isaa yoo xiqqaate 4,000 ol tahuu qabaa jechuudha. 4,000 ol tahuu qabaa jechuudha. 3,500 homaan jedhu garuu ammoo bareedaan isaa irra wayyaan isaa 4,000 olii jechuudha. Sanaa gad ammoo
baatiriin isaa saffisaan dhumataa jechuudha. Egaa hordoon kan jechuudha haala kanatti bilbila keessan gaafa bittan baatirii isaa haala kanatti filattu karaan ittiin beekuu dandeettanis isa kana akkasuma jechuudha fayyummaa baatirii keessanii karaan isin sirriitti ittiin qulqulleeffachuu dandeettaniinis karaa kanaa jechuudha. Egaa hordoon kan jechuudha barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufne kana fakkaata hanga barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.